abbaa manaa kiyya irratti yookaan immoo jaarsa kiyya irratti yeroo duraatiif piraankii gochuu barbaade. Inshallah yoo naa milkaa'e piraankii gochuudhaafani piraankichis maali jechuun keessa hin oolamu piraankichis maali isa eegaa inshallah piraankiin kun akka naa milkaa'u abdiin qaba isinis immoo like share subscribe akka gootan abdii isinirraa qaba please like share godha jajjabeessaa guddisaa isiniin jedha jazakumullahu khairan galatooma hedduu isin jaallanna hedduu isin kabajna isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa amma kaameraa dhokfadheen jira kaameraa dhokfadhee inshallah yeroon dhufu amma dhufee jira bakkeen kun zaamaadha namni bakkee keessaa dhufaa jettee jira seenaa ramaddan keessaa quraafee tottolbattee kaaseetti inshallah obboleettii koo biraan naqaa kanneen daqiiqaa shanii deebiin yoo mammamu amma quraaf Ayyee Rashaad dhiifama gochuu didee dirqiittiin dhiifama gaafadhee sossobee fideera. La dhiifama maali akka kanatti inni siin piraankiin gootan maalo piraankiin takka pirankii kana namni na godhe. Guyyaa torban guutuu boqonnaan jedhee maashaallah konsilastiin jedhe gaa boqonnaa dhiironni tokko haadha manaa isaanii dafanii gara dalagaa erguu barbaadu nama hedduudha kan argine beeknus ni jira maashaallah Rashaad garuu. La guyyaa lama boqonnaa miti itti dabalii boqonnaan jedhee maashaallah nama gaarii. Deemtiin si haa jira garuu amma immoo piraankii dhanaan jettee kalasanis dhiiseen jira sila garuu na arsiteetti akkasii isiniin jedha buleewwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaaf kabajamtootaaf jaallatamtoota Rashaattuu bakka jirtu fayyaa keessanii warreen amantaa biraa hordoftan ashamaa harka fuunee akkam nagaa keessanii baga nagaa taatanii jiraatanii yawwana keessanii isiniin jedha hunduma keessan bakka jirtanutti nagaaf rahmanni rabbii isin bira jiraatu isiniin jecha arraa abbaa manaa kiyya irratti yookaan immoo jaarsa kiyya irratti yeroo duraatiif piraankii gochuu barbaade. Inshallah yoo naa milkaa'e piraankii gochuudhaafani piraankichis maali jechuun keessa hin oolamu piraankichis maali anamma ergan boqonnaadhaaf bahee guyyaa lama qofaadha boqonnaa bahee jira guyyaa lama jechuudha kanaaf akkasin jedhaani ani kalasi boqonnaan nagaa guyyaa lama nagaa waan ta'eef ani hojiittiin deebi'aa boriituun jedhaani boroo hojiittiin deebi'aa kanaafiyyuu boqonnaan guyyaa lama caala nan barbaachisu biyya nama kana keessatti boqonnaan humtuu nu barbaachisu dalagannee biyya kana keessaa gallaa jedheetaniyyuu akkasittiin yoo inni hin deemin naan jedhamu yaani maamadoon tokko ni beektu yeroo namni dalagaatti hin deebi'a jedhu hin gammada jechuudha namoonni tokko dhiironni tokko hin gammadu yaani akka namni dalagaatti deebi'u ni fedhu tokko immoo daa boqodhu minaamin jedhu yaani inni boqodhu naan jedhamoo takka kanaa boqodhu jedhamoo kanas deemii naan jedhamoo mee maallaan jedha walumaan laallaa qabraa deemuufanii qaashanii bira deemee nufa kanaaf uffadhee jira mee inni gaamma asii dukkaana deemeera bishaan wayii nuuf fiduu deemee bishaan jiru waan ta'eef bishaan nuuf fiduu deemee kanaaf amma kaameraa dhokfadheeniyyuu isa eegaa inshallah piraankiin kun akka naa milkaa'u abdiin qaba isinis immoo like share subscribe akka gootan abdii isinirraa qaba please like share godha jajjabeessaa guddisaa isiniin jedha jazakumullahu khairan galatooma hedduu isin jaallanna hedduu isin kabajna isiniin jedha ayyee amma kaameraa dhokfadhee akkasittiin yeroo ni dhufu eegala isiniin jechuudha inshallah ayyee hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa amma kaameraa dhokfadheen jira kaameraa dhokfadhee inshallah yeroo ni dhufu amma dhufee jira inshallah ma dhufee jira min tayyib Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma bari marra banukum si tufat. Banira. Jechuun bakkeen kun zaamaadha namni bakkee keessaa dhufaa jettee jira seenaa ramaddan keessaa quraafee tottolbattee kaaseetti inshallah obboleettii koo biraan naqaa kanneen yoo mammamu amma quraafu ma waamtuu nuftu waamtuu daa keessummaa bira jira
لا أو أستوام يا سمر فتي Kesumaan na balik direct kasi. نمشي يو كيس ما جرات هو رجوع ساعتين ترى كم ساعة داشي دبر سلام عندي بيجي زيران ساعتين أو دربيرام Iya berarti benar ada ikasan di bawah. Ikasan kau apa? डेकाशन को ये चुना छोड़े मुला तो तरपते होगी हाँ Kau tu je tu boleh buat buat. इसे चुवा जिंदे ना Kalau sakko. हाँ mau ke barat pula Jinde. जिंदे ये mau Ada jinde nasi kalau si orang ada kubat yang boleh tu jinde biar kawan tadi. Kalau kayak berada ikasan tu deh kalau sebelum tu dah tu dia buat part malik. बोरी Bukan nang jalan mangga. गुयाला माने गुयाला बकोना नम ओ कमी का mana रबा के सा जेमी का तो गुयाला बकोना ना माँ गुयाला मामा मुझे जैसा होता है Cuma gak kalau sekarang bukan nama berbaca sudah biar nama keseram di lawan teh dia antara ganda biar nama kesar kalau berbaca saya bukan nama biar nama sering tunggu lawan teh dan agar dia biar orang susah. सब मास्टर इड़ा चुन लोगों की करने मारा कर फटी सुपर बच्चा मले गुयाला माँ को इतनी को कत्ते का ना देवी तो माजे चुन Malah ini agar dia berbaca dan begitu. لا गुयाला माँ की नहीं لا nanti dia kalau sekarang legal trade an mantai sekarang deh ujar dia berbaca malif nutskelu kali lawan teh Kamera dia malam aku nugawan teh juga kalau ada subjek ke dia semua laganti. Cuma mah Furanshan atau ekonomi torbe itu apa, lo kan jaga itu lagat dia bemale dia wala mah ke teh lo kan teh itu kan, kuni mana teh Arabil fatele juga, sanifu torban itu, Arabnya si mah mereka nggak buciye di sebagai tuan teh nama Arabnya di, menurut jete cerita torban tu kau nak ya mah di La. Beri tu dia pun dekat. La, tak kaya. La, nanti apa beri tu? Torban tu kopi, ijaza La, nanti apa beri tu? Beri tu nanti apa? Kita lagat dia bitarabi. Rizki Rabbi ni kaba, torban tu komo yo buka teje tete numa tu korokoma. Male ku yara mah, gamal bicu te ku yara mah. Pas se lagat dia bute dunia ni nutisi, amo lupa fikir harakat fecisu ni, mami. Ani ojik kan kau alhamdulillah ojik nama cakap kulit dia alhamdulillah. Mana dapat saya ojik yang kabuan teh, anak kaya itu kau mangga, kau nang biar manggawan teh, delegat dia kalau kita ni begini makan biasa kalau pun berbaca sama ni, delegat sioro dia delegat fani biar makan kisah soal teh, biar bagi tinggal karena aku boleh sendiri mau teh, gimana boleh kalas. Lah, biar mati ni zaman tu boleh juga, torbe matu kuih macam tu kalas. Sana boda dalagat ni boleh tu dia bandar gam boleh tu lazim dia boleh tu dia yo lagi nyate yo kan boleh go nate sida ka sida go future si boleh tu ani yo jita chus na biji bunjuru rabbi payasi fakenu yo jita te suma miro kon gabu ammo ke sayo bo katte jete temmo ko na biya na hatum barbaci la biya na mati di kanan kabulu bo biara gal bacisu la atnayen kamalat na jalat to yana gol mali ma kana chuma kunusi jala chula bar bo kadu ye chu Anak dia kan tayang dia kan. Saat ini aku mana rapat. Delegati dia bungkul aku kan. Delegati dia bungkul aku ante ni. Zai ayon dia delegati tu. Mas di Dewi tu ni tiba. Betul kawan deh. Iya mereka nak ni. Torban tok. Allah. Torban tok ko. Amboi tu dia macam. Ya, boleh tu kan. Dia mula lagi nyate. Kali wali ibu nyate. Atas yo kan kali pun buat tu eh. Anak dia mana? Torban tok ko kan. Dia masih tu arat. Ma bakken pun mana gua bakken makina ni zaman ada. Bakken sini gua magayo. Siapa video ante dia sekali. Cengkai. Cita lajar kai. Jadi cengkai. Iya. Ani gabori tu nanti mana? Iya ni sih. Iya. Dia muncul. Jualan dia. Bantu koleni manu fajaran ni si jaza pun orang tua kada. Kamu uji nagalu. Ni buat phone walu jadi. Ini mana jerat jadara. Karena biu. Bori tu tali. Amboi tu delegati dia biar. Sana bola. Amboi tu dia biar delegati. Khalas delegati dia. La bori dia. La amboi dia. La. Boron tu dia yang. La nanti dia. Torbe tu ko turte. Sana bola nagara boleh gesa. La nanti amboi. Amboi sudah dia. La kali wali gone. Torbe tu ko turte. Sana bola nagara boleh gesa. Torbe tu ko makan besar. Torbe tu ko cuma beri bashani. Beri bashani nak tidak. Cuma sekarang bekan mau punya kan. Cuma bashani. Bekan tu gujala mana? Kita gujala mau kau beli mana nanti nanti tu ya. Bashani stay, bashani stay. La amboi sudah. Nanti masih dia. Amboi tu kan tidak dia. Borin dem. Nanti. Borin itu kan tidak dem. Nanti mah. Karena tidak dem tu. Uyu macam bo. Nanti amboi. La. Borin dem. La amboi tu nanti.
Jechuun wal dhageenyaa yeroo. Qaalii walii goone. Qaalii keenyan godhan boondee wandala. Jechuun wal qaalii koo gootee muta himaa boordee tare qaalii koo hin gootaami deemee torban tokko turii deemii siin jedhaaraami. Malee boordeemii irratti maal murteessitare qaalii walii gochuu ta'e. Qaalii walii gochuun waan abbaan manaa jedhe yoo fudhatte isaa. Jechuun dalagaan darbirri dalagu kunis walumaan fayyadamna bokka. Walumaan fayyadamna yaa. Tayyib khalas. Jechuun keessa immoo yoo boqotte morokko malee. Boqotte ka khalas guyyaa lama nagaa boqonnaa. Maa guyyaa lama boqonnaa jedhamtu. La boqonnaa nagaa haadha guyyaa lama khalas. La wallahi guyyaa lama. La annan deema. Kanaafuu torbee tokko inni taata. Torbee tokko taa'iti sana booda deemtaan siin jedha inshallah. La annan deema gaa boriis. Boriis wal dalagaa kotti nan deema. Gaa boriin deemtu. Boriin deemtu. Annan deema dheeraa. Boriin deemtu siin jedhe kaa. Ilaa meedhaa miti kan si gaafa dhaan boriis nan deema. Boriin deemtu. Bishaan sina kamalee. Bishaan waan madaatti gas sina kamalee. La boriis nan deema. La. Ani la inni kan nan deema. madaatti gas sina kii. La. Nee. Deemtu bor. Annan deemaa siin deegaa boriis na ayyam tayyib. La. Wallahi na ayyam. Inta kana dingi. Yoo moga qaalii keen godhuu yoo jette saa deemuu dandeessi. Yoo qaalii walii godhu ta'e boriitu deemtu. Guyyaa lama nagaana boqonnaan guyyaa lama nagaa siin jedheera. Wal dhageenyaa siin jedhe kaa'e. Taayibee wal dhageenya kaa'e. Sitti dhaga'u kan barkan siin mul'atu. Taayibee jechuun kaanis immoo guyyaa lamaa boqotu torban tokkoof turiitii haara galfadhuutii silaa jiruun duunyaa hin guuttu yoo keessa haara galfatan malee. Inuma dalan daba. Takka dalaguun hin deema. Takka taa'ichan takka dalaguun hin deema. Jechuun yoo rabbiin nagaan galchee numa galla inshaallah. Ammoo keessaa boqonneedhaa fi wanti guutamuu didu hin jiru bara. Ammoo haara galfachuu barbaachisaa. Maal jechuun muka wajjira bakka gee muka yoo banuu dheetanii. Taa'ee tayyib jiru. Taa'ee maal godhu. Garuu yoo wal dhageenya malee waan gochan taa'e nama aarsi taa'u. Prank. Prank laa. Kamera udah nyampe sih tadi mau. Prank tayyib taa'al kot. Yalla kot. Khalas prank ya gad. Masih cu. Prank sih. Prank tekan beli, prank dari tujuh jual kabel. Khalas ya rojal kawat prank sih beri yalla kot tuh jauh tuh tar wanjat yalla. Gak walan jadi juga pun kalau trauma jadi. La kot. Berarti kalau seni itu aku. Mau jalan demo mau gini. Yalla kot prank dah. Prank dah. Ayyee Rashaad dhiifama gochuu didee dirqiittiin dhiifama gaafadhee sossobee fideera. La dhiifama maali akka kanatti inni siin pirankii nu gootan maalo. Pirankii takka pirankii kana namni na godhee hin beeku pirankii waan jedhamu hin beeku. Wallahi takka pirankii inni godhadhee hin beeku. Arra pirankii godheen jira dhiifama siin godhadhee dalagaatti illee maashaallah hin deebitu naan jedhee boqodhu guyyaa torban guutuu boqodhu naan jedhee maashaallah. Konsilastiin jedhe boqonnaa dhiironni tokko haadha manaa isaanii dafanii gara dalagaa erguu barbaadu. Nama hedduudha kan argine beeknus ni jira. Maashaallah Rashaad garuu laa guyyaa lama boqonnaa miti itti dabalii boqodhu naan jedhee maashaallah nama gaariidha. Mee hordoftoota keetiin maal jetta gaa kun kan kee irratti dalagame chaanala kee irratti? Egaa obboleewwan akkuma beektanuu wallahi takka nama pirankii na godhee illee hin beeku ani pirankii kana kanuma namaan arga malee ofii kooti takka pirankii hojjedhees namni narra hojjetee hin beeku ammoo isiini ani gadi gaalaan naqee dhufee ladachii dhufu qophooftee jirti obboleettii koo biraan deebattee hanquban qabu achi waliin deemnaan jechuun itti jira isiin immoo sana booda dalagaattan illee deebi'aa naan jettee yaa ugaan guyyaa lama boqonnaa hin eeyyamnee fi yookaan koo gooteen jedhaanii jira. Egaa kana fakkaataan isiniin jedha ani immoo pirankii taate mun taane tayyib gabaabsitu irratti kan isin hojjetteef galatoomiin isin jedha malee waan hin jedhu pirankii taate tamun taa maahan piraankiin taane deema taate pirankii na gooteerti kanaaf iyyuu viidiyoo isii kana sheer laayik godhaa fi viidiyoon kan isaati laayik sheer godhaa fi chaanaala isaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa pliis. Warroonni bakka gurguddaa geessanii jirtanuu chaanaalii keessa warroonni gurguddatanii bakka guddaa geessanii jirtanuu numa isuma namni isinii daawwatee jechuudha hordoftootuma bakka guddaa sanaan siin ga'e kanaaf warra reef chaanaala banatee hojjechuu jirullee jajjabeessaadha. Haamilee itti godhaadha isiniin jedhaa namoonni tokko kooruu warroonni chaanaala isaanii gurguddate sabiskiraayib illee namaan godhanu viidiyoo namaalee sheer namaan godhanu. Kuna maluma ummata Oromooti garuu please like share subscribe godha please. Like godha isiniin jedha egaa pirankii isin irratti hojjette kana milee jajjabeessaa isiniin jedha. Yeroo duraatiif pirankii irratti dalagee pirankii kun bareedaa ta'e itti fufaa nuun jedha pirankii Rashaad irratti dalaguuf qophiidha.
Kanaaf yoo piraankiin kun sin gammachiise. Amma irratti hojjettu amma booda piraankiin ta'uun. Inshallah. Kana yoo naa quban qabne nama jirredha akkasii isin jedha hordoftoota kiyya dhiifama godheefiin jira isinis ani hundeemtiin si'aa jira garuu amma immoo piraankiidha naan jettee kalasanis dhiiseen jira sila garuu na arsiteetti akkasii isin jedha buleewwan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.